Gara biyyaatti ergan galee qibaatii yeroo jalqabaatiif ani hojjedhe jechuudha. Kuni achittis immoo itti fayyadamaatiin ture. Wanti addaan itti dabale yookaan immoo jijjiirame hin jiru. Wanti hundumtuu biyya keessattis akka argamuu danda'u. Kanaan durallee isinitti meetiin ture. Har'a immoo akkasii jalqabni isaa viidiyoon kun maal akkan itti dabalee hojjedhe qibaatii kana keessa maaltu akka jiru hojjedheen ture waan ta'eef warri haaraa taatan viidiyoo kana gadi buutanii ilaaluutiin hordoftanii warri nu barbaachisa jettan itti fayyadamuu dandeessu. Har'a immoo guyyaattiin itti rifeensa koo miicu ture. Kanaafuu qibaatii kana dura fayyadamuun qaba. As keessa maal akka jiru walumaan ilaallaa. Isinis immoo aga xumuraatti waliin tura. Viidiyoo laayikii godhaa please hundi keessan iyyuu. Egaa waan achitti baree ani fayyaanaa jiraatu malee tokkollee waan dhiisuu hin qabu. Wanti addaan na kochisiisu hin jiru. Nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Nuti nagaa keenya galata Waaqayyo. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftan sabskraabii godhaa maatii nuu ta'a. Miseensa keenyatti dabalamaati. Turtii keessanii aga xumura viidiyoo kanaatti eessayyuu hin deemina. Wantoota qibaatii kana keessa jiru egaa isinitti mee ture duraanis viidiyoo hojjedheera. Warri haaraa taatanii har'umarreef argitanii gadi buutanii ilaaluu dandeessu. Viidiyoo isa jalqabaa. Lammaffaa isaarratti immoo kunoo isa kana egaa har'a akkuma isiniin jedhee rifeensa miiccachuu fi galeriinsa baay'ee tokko bareedee giriinii yookaan immoo gara marga fakkaatutti jijjiirameetu jira. Inni kun egaa roosmeriidha. Kan akkas godhe roosmeriin kun biyya keessatti sigaa maxabashaatiin beekama. Wanti biyya keenya keessaa dhibeen jiru qullubbii adiin jira, jinjibilli jira, abasuunni jira, qurunfudiin jira, roosmeriin jira, weeraa zayitii yookaan immoo oliiv ooyilii isa mana madaamii keessatti zayituun jennu kanallee inuma jira jechuudha. Hundi isaatu jira. Wanti dhibeen jiru fayyaa fi saantimnaa jiraatu malee kan ofiitti hin dhabani saantima ofiitiin. Kun egaa akkuma asirratti argaa jirtan wantoonni na barbaachisan kunooti jechuudha. Amma keessaa calalee rifeensa kootti dibee daqiiqaa muraasa booda ofirraa miiccachuutiif hin deema. Wanti mana madaamii keessa jiru laga nama waliin hin ce'u. Anachiiti wanti ni qabadhee dhufe hin jiru hundumtuu asumaatii kanani bite garuu weeraa zayitii kanaa xiqqoo achitii fidadhee dhufe. Garuu immoo asii suuqirra jira jechuudha. Isas yeroon bituu isinitti agarsiisa rakkinni tokko hin jiru. Guutummaa guutuutti viidiyoo nan hojjedhu. Wanti anan itti fayyadamu waanuma kamuu yoo ta'e namni sirriitti hordofee dhaggeeffatee akka ani jedhutti itti fayyadame waan dhugaa isinitti himaa jechuudhaan. Isiniif jedhee osoo hin taane noormaalii ofii kootti fayyadamaadha waan ta'eef waan qabatamaa isinitti himaa. Waanuma kamiyyuu ta'e namni hordofee namni sirriitti hojiirra oolche fayyadamaa taatu jechuudha. Kana jechuun immoo dirqama waan ani itti fayyadamu kun isiniifis ta'a jechuu koo miti. Waan isiniif ta'u filannoo keessaniitiin deemuu dandeessu. Irra caalaatti immoo faamiliin koo maamilli koo hundi keessa warri itti fayyadamtan nu fayyadee jira jijjiirama argannee jira jechuu keessantu caalaa jechuudha koomentiin keessan. Kun egaa akkuma argitanii bakka kanatti keessaa calalee wantoonni as keessa jiran abasuudaa, qurunfudii, roosmerii, qullubbii adii, wanta 5 jinjibila kanatu as keessa jira jechuudha. Kanatu as keessa jira. Amma kana hamma naga'u asirratti gadi naqadha. Kun akkuma argitanii isinitti mul'ata waan ija keessan duraati. Kunoo asitti gadi naqee booddee keessaati agaan irratti fayyadamu jechuudha. Kan koo xiqqoo rifeensi koo baay'ina waan qabuufu xiqqoo nan baay'isa natti fakkaata. Isa booda sarraa fi kan ammoo qodaa biraatti naquufan ture. Garuu kan keessaa ba'e sun jinjibilli, roosmeriin wanta as keessa jiru hundumtuu fireeshiidha. Wanti tabalaasha hin jiru. Kanaafuu nama rare dhangalaasonni nama rare jennaan amma kana maalan godhe walumatti deebiseen bakka tokko kaa'ee jechuudha. Keessumaa ta'u rakkoon qabu. Faayidaan isaa ittuma caala jedhee ittuma humna godhata jedhee walitti hin deebise. Dura keessaa calaleen ture. Kun akkuma argitan bakka kanatti deebisee amma kana isan saayinaatti calalees gara qodaa kanaatti gadi deebisee qadaadee ol kaawwadhee gara rifeensa dibachuu fi miicuutti deemaa jira. Haga xumuratti ammas walumaan tura. Kun ammas walitti hin deebisee jechuudha. Maaliif inni keessa jiru suni fireeshii isaatu jira. Waan tokko hin taane jechuudha. Kuni firiijii keessa midhaanii kanaan kaa'ee lafan kaa'ee rakkina hin qabu zayitii qaba waan ta'eefu hin tabalaasha'u. Amma kana immoo shindibeetii keessa jira. Dibachuuf jechuudha. Kunoo as kanatti yeroo baay'ee rifeensa quxuxuriitti yoo dibanne maal qabaa warri jettan rakkina tokko hin qabu. Ofirra tursuu dandeenya isa jedhu sanarratti an akka gooti yoo ta'e
fooliin isaa baay'ee tokko ulfaata. Foolii nyaataa maal bassaadha kan jettanillee jirtu. Walumaa gala isaatti qullubbii adiinis waan keessa jiruuf akkasuma sigaa maxabashaan sun roosmariinis waan keessa jiruuf fooliin sana manteessisan akka kotti fooliin sanaatti hin tolu. Garuu immoo faayidaa isaaf jecha wanta kanarraa hafaa hin jiru. Yeroo muraasa daqiiqaa muraasa booda ofirraatiin miicachuudha. Amma kun akkuma argitanii quxuxxuriitti dibee sirriitti itti dibee massaaji godhee dhumarratti nan hiikaachuudha. Wanti hundumtuu akkuma abbaan godheedha. Baay'een keessa mana madaamii keessatti akkas ta'e, biyya namaa keessatti akkas gootee, manaamni gootee, yeroo biyya gallu sun hin jiru jireenya akkuma abbaan isaa jiraate wanti dhibee hin jiru. Abbaan isaa fedha qabaate jennaani manni namaa manuma namaatiin akka biyya ofii firiideemii namaa kennu hin jiru. Waanuma kamirratti yoo ta'e garuu murteessaan fedha qabaachuu, waan tokko yaaluu, mokkoruun nama barsiisa. Ogummaa namaa dabala malee biyyi nama wajjin hin galu dirree biyya namaa irratti illee nafaani. Amma kana yeroo biyya galtu kanan argattu akkam gochuu qabdaa jettanii warri koomentii kennitan illee jirtu. Kan biyya namaa keessatti akkas fayyadame biyya koo keessatti isaa fi isaa ol ta'uun qabayyuuti. Maaliif biyyi namaa fi biyya ofii tokko miti. Eessumattuu taanaan jechuudha. Kunoo gammaa akkuma argaa jirtanii hiikaatiin jira. Viidiyoo ispiidirra kaa'ee jira. Erganii keessi immoo ganaa massaajii godhee waa hunda godhee booddee nan miicaachuudha. Kun akkuma argitanii amma kana shinti beetii keessan jira. Viidiyoon natti isinitti akka dheeratu hin barbaadu. Baay'ee jarjaruutti hin jira. Kunoo haala kanaatiin biyya keessanittis immoo yeroo dhuftan fataa jettanii hojjetattanii waan barbaadanitti fayyadamuuti dandeessu. Wanti isin daangessu hin jiru. Wanti dhibillee hin jiru. Quxuxxuriitti yoo dibanne, kabaasaatti yoo dibanne, yoo ofirraa miinyoo ofirra tursanii kan jedhu keemikaala tokkollee waan hin qabneef faayidaa malee miidhaan qabu. Garuu immoo foolii isaatiin deemuun akka kootti inuman ta'u. Amma kana daqiiqaa 40-30 ta'eera natti fakkaate ofirra tursee kun haaluma argiteen kanaatiin akkasitti feestaaliitti dheeshafaniin ture. Amma immoo hiikee miicuuf hin jira jechuudha. Kunoo haala kanaatiin itti fayyadamuuti dandeessu. Viidiyoo kana laayikii godhaa piliis. Hundi keessan laayikiin godhin hin darbina. Warri itti fayyadamaa jirtanii addaan hin kutina. Chaalenjii godhaati. Torbeetti itti fayyadama. Argitanii akkamittiin akka inni bareechu, akka inni moisturaayizii godhee natti tola. Baqqaan akka kootti jaalala kana wajjin hin qabnu. Isinoo ni beektu mitiire. Har'as akkasumaan jira jechuudha. Kunoo kana fakkaata akkasitti rifeensa keessan hankoo akkasii sana ta'e kan jedhu wanti addaa isinitti himuun jiru. Waanumaan ofii kootti fayyadamu isinitti himaachuudha. Gaaffii biraallee na biraa qabdu gaa viidiyoo isiniif hojjechaa jira. Isin immoo akkuma baratame laayikii godhaa. Yaada keessan gaaffii keessan koomentii jalatti na barreessuu dandeessu. Isiniif hin dhufa. Kunoo bishaan haala kanaan banadhee jira. Dibeetiin keenya kana dhagaa hiitarii haala kanaan hojjetamee jira. Hiitarii jechuun kan bishaan ho'isu. Shaamboon ani itti fayyadamu kana. Shaamboo ammaa biyya keessaa hin binni hin sobu. Boodaroon bitummoo isinitti agarsiisa. Kana garuu achiin fidadhee jechuudha. Shaamboo kana ni beektu baay'een keessanii. Leeskoo amma kana miicee xumureetii jira. Otuma bishaan uumachuma jidduutti immoo natti qorree jira. Haala kanaan xumuree jira. Haga dhumaatti immoo viidiyoo isinitti hin dheeressuu barbaadan viidiyoo biraatiin isinii deebi'a. Laayik sheerii baay'ee.